Goobeef shinooyyeen sirna ulfoo dargaggoonnii fi shamarran Oromoo gahan uffata aadaatiin kuulamuudhaan dhiichisaa fi shubbisaan dabaalanii aadaaf duudhaa sabichaa ittiin beeksisanidha. Kun immoo dargaggoonnii fi shamarran safuuf safeeffannaa hawaasaa hubachuun ofiis kabajanii dhaloota itti aanuuf akka dabarsaniif gargaara. Sirni goobee fi shinooyyee kunis ce'umsa bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti darbamu miidhagsuudhaaf taphatama. Ta'us dhiibbaa garaagaraatiin barootaaf ukkaamamee turuun erga akka biiftuu barii ifee as ba'eetii reefu waggaa 6ffaa isaati. Dargaggoon qaamaa qalbiin goobee sirbuuf yeroo inni utaalchaan garmaamu quufa agarsiisa. Mana namootaarra marsuunis faarsee eebbaaf gumaata fudhata. Erga gumaata argatee boodas nama arjoomeef eebbisuudhaan weelluudhaan faarsa. Shamarran uffata aadaatiin faayamanis akkasuma duudhaa uummataa calaqqisiisuudhaan miidhaginaa fi simboo Oromoon qabu mul'isu. Sirni goobee fi shinooyyee baranaa immoo kan darberraatii adduma. Hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii dargaggoo Biruuk Girmaa goobeef shinooyyee caalmaatti beeksisuudhaaf dhamaatiin baroota 6 fi kunuunfachuudhaan dhaloota dhaalchisuudhaaf sochii jalqaban caalmaatti cimsuuf carraaquu qabu. Boofsinni ittiin ba'e baay'ee guddaadha. Almost gara nama 4,500 oltu sagantaa kan irratti hirmaate. Haalli goobeef shinooyyee gaafa birraa simannu qofa kan irratti hojjetamu qofa utuu hin taane sadarkaa hundatti bifa maluun utubame sadarkaa Afrikaatti beekamuufis hojjetamuu qabaadhaame. Dargaggoo Biruuk shinooyyee taphatamu kunis aadaaf duudhaa aadaaf safuu kabajuudhaan kennaafis. Aadaan deebitee gowwaan baddesee.